دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام كم نجا نجا فيا كم جرت؟ جار ويلكم تيك توك أنا جراتو بقى نجا الدكتور. بقى نجا نويدن أجي بود بنا دوكا ما بروداتي براتي غراجة أيوة ورا أمريكا كان براتي. ورا أمريكا كان براتي وإيه غراجة ده. هندوم تكيسان ورد أفتام بقى نجا الدكتوري وري أجرتنا نا أمني بلان حواسني كيرو في كارين أبا كيرو من أبا كيرو بقى نجا الدكتوري هندو كيسان يو إثنين تهفنو كوبلينكي غورا شيري غورا ريبوست غورا فاريالي منا كول بايو أبا كيسان أبا كيرو وري يرو ديرا غارا تيك توكي روفيدا waan ka'uu qabu gaafilee gaafachuu qabdan yaada qabdan Oromoon maalitti jira Oromiyaan maalitti jirti egereen Oromoof Oromiyaa maali fuuldurri keenya maali maal ta'uu qaba warri jettan gaafii qabdan waggaa dheeraa fagootti ilaalaa turtan gaafilee keessan duraa duuban isinii gaafannaa innillee waan jedhu qabaa hammasitti hundumti keessan warri ergaa keenya dhaamsa keenya dhageettaniitiin qophiin nu eegaa turtan hundumti keessan mana abbaa qeerroof qarree mana Oromoo hundaa abbaa nama hundaa hundi keessan koppiliinki godhaa sheerii godhaa qaama mootummaatii fi mootummaa warra yaada Jawaar deeggaruu fi yaada isaa mormullee hunda isaa fida nuti hundarraayyuu bilisa akkuma yookaan mana keenyatti jennu badaa wayi bilook na godhani ani deeggaraa kaafaa ollee miti Aba ollee miti badhaadhina illee miti dooktorii Oromooti kaa dooktorii ta'uu kiyya Jawaarillee har'a argitanii keessatti dooktorii saba kanaaf waggaa 27 baratee rakkoon uummata kiyyaa maali akkamitti wal'aanuu qabnaa dhukkuba amma gasseene biyyaa fi biyyoo teenya keessa seene kana akka dooktorii keessan tokkotti waan na yaaddessuuf wal'aanuu barbaada dawaa barbaada waan ta'eef namoonni waan kana na waliin wal'aanuu barbaadan qaamni mootummaatii fi miti mootummallee carraan isinii kennama manaajmana hin goonaa tartiiban isinii kenna namoonni an isinii arguu dhabe mootu Jawaariin komachuun qabdanii anatuyyuu isin galcha carraa isinii kenna gaafii keessan tartiiban waan biyya keessan fayyadu waan saba keessan fayyadu akka gaafattan kabajaan isin affeerra galatooma ulfaadha hundumti keessanuu warra dhuftan baga nagayaan dhuftan Hamza Kaabuttaa Gudar gaazexeessaa jabaa taane gaazexeessaa Chaayina diyoona goggore nurra laalina. Kitaabujismi mee haga uummanni bal'atee hawaasni bal'aa dhufu Oromoo miliyoona 50 haga namni dhufu waa'ee kitaaba keessanii kitaaba namoota gurguddaa as jala jira gaamma ka akka anaafsii qoosoo hin taane kitaabul jismiin bareedaa daqiiqaa tokko yoo keessa bachuu barbaadan waa'ee kitaabicha akkuma ka'umsatti. Yaaboo waa'ee hajjiin na yaadachiiftee beektaa irra haajii fiddeeti. Eeshee. Namichaatu jaartii fi intala fudhatee jaartii fi haadhaa wajji hajjii dhaqee jedhanii beektaa. Hayyee. Yaa rabbii kiyya jetti jaartiin laal bakka qabatanii jira jaawarni beekaan see hajjii tana bakka qabatanii rabbitti waa himanii jira jaartii gala. Eshi. Achi dhayxeeti jaartiin isaa yaa rabbii khaaliq waan hin gaafa duraa mana duuba dalage san hoggi jaarsi ooyiruu kutte waan hin godhe san yaa rabbi si qofaan na arkee na araarami jettee rabbi kadhatti jaarsi ni dhageeffata dhaabbatee. Amma ceemmaas haadha bira dhaqe haadha isaa bira dhaqe haatinis bakka qabatan san qabatteetuma yaa rabbii khaaliq waan hin abbaa gurbaa kanarra godhe san muka jalanni beeyta yaa rabbi na araarami jetti jaansi gale. Amma taraan isaa geenyaan inninis asuma deebi'ee bakka san qabate yaa rabbi jee rabbiin. Anaa sharmuuta wali qabee mana kee fidee dhiifa manaa godhii jeen si galee rabbiin.
Kaabaa jalatti waliin jiranii. Kaabaa jalatti wanni hundinuu. Amma jawweedha wanni injuu akka gaafa hajjii dhayite san bineensa nama nyaatu kana sii wali qabee Oromoo fideeti rabbi dhiifama gaafattee hin jaansii gale. Gaafa hajjiilee dhaqee uuralee dhaqee. Weh, hunda dhageemi. Akka fiddee fuudhii deemii jechuu deemta. Okay, deebiisa. Jawaar kan isin deebisu taa'ee yeroon geesse hundumti keessanuu uummanni keenya hawaasni keenya bal'aan biyyaa fi biyyoota garaagaraa jirtan namoonni 49,000 50 jalaaf deemtanii warra dhuftan baga nagayaan dhuftanii hundumti keessan irra deebisaan hiriyoota keessan affeeraa nama jaalattan affeeraa koppiliinkii godhaa sheerii godhaa taappii godhaa manni vaariyaal haa ba'u membarii ta'a hundumti keessan manni akka vaariyaal ba'u membar ta'a hundi keessan. Yau waan isinirraa eegamu isinuu hin beeytanii kallattii maan gara sagantaatitti yoo tarre hoo nama guddaa teessisaa oolurraa akkam jetta mame. Amma gaafii eegallu? Gaafiin qaba gaafii gaafaddeetiin cufa. Wanni eenyu gatafe Hamza. Gaafiin boodarra ta'a sagantaa eegallee boodarra gaafattanii ana isin tokko akka itti gaafatan carraa isin kenna. Carraa Jawaarii kana hawaasa wajjin nagaa walaa Ashi ayyeen nuti godhadha. Okay. Namoota isin jala hafe yoo jiraatan warroota akka Siraaj murtii fa'aa galchii gudar jala kana barbaade. Okay, Jawaar keenya baga nagaan dhufte ka yookaan fagootti daaddaatiin jenna. Arrammoo akka gaazexeessaa tokkotti gaa obbo Jawaar baga nagayaan dhuftanii jalqaba irratti gara miidiyaa Chaayinaa kana dhaabbata keenya. Chaayinaa kanatti baga nagayaan dhuftanii isin jechuu barbaannaa uummata keessan nagaya gaafadhaa. Miyuutii irraa ka. Amma wanni hin beekne nama beektu beekta. Bareeda amma. This is fascinating. Dura hundi keessan galatooma anuma xiqqoo ibsa gabaabaa tokko isin kenneetiin gara mariitti seenna. Hedduun keessan dargaggeeyyii dura gaafan biyya alaa dhufu amma umriitii na dulloomsuuf deemtan amma 20 dura 2005 dhufe Istaanbul Kaalifoorniyaa biyya Ameerikaa akkaan dhageen Ameerikaa nama tokko hin beekuun ture nama Oromoodha. So waan intarneetii barbaaduun faaltoo waan jedhanii ture viidiyoo illee qabu sagaleedhaan akkuma kanatti hedduu nama hedduu seenna. Achirraa inni eegalee hojii sooshaal miidiyaadha. Kanaaf qabsoo kana keessatti gara sooshaal miidiyaa kanaan hin seene. Booda feesbuukis waggaa eegaluu warraa itti 5,010 dura feesbuuk seene keessa jechuudha. Tiktook kun immoo na jala dabre anaa hidhaa jiru poopulaar ta'aa dhufe. San boodaniin qaane yoon gara tiktook kana dhufe ijoolleen na foggortiyyeetiin sodaadhe osoo waan jiran dhufe. Garuu isa powerful platform eegaan siyaasatti as deebi'ee gama sooshaal miidiyaatiin uummataaf dubbachuu eegale kana gama feesbuuk numaan maxxansaa baatii lamaan dabre kana ijoollee tiimaa jira tiima na duuba na gargaaru algooriizim analysis goone presenteeshinaan godhuus marii boonus namni kalqiin akka jirutti irra jireessi gara tiktook kana jira. Even gama feesbuukiyyaas gara yuutuubiis namni dhufu rifaraalli isaa asirra dhufa. So this is a powerful tool. Tokko saniif hin dhufe. Lammaffaa namni hedduun maa jedhan kan jedhu meeshaan miidiyaan hawaasa jedhamu kun meeshaadha. Meeshaadha. Qawwee fudhattee takka diina irratti hin daawwattaa takka firaas ittiin daawwachuu dandeessa meeshaan tokko. Boroofa ittiin daawwachuu dandeessa takka sangaa kee jala ajjeesuu dandeessa. Sooshaal miidiyaa kana kanatti itti fayyadamuun keessatti hirmaachuun keessattuu namni keenya bakka jirutti. Akkuma beektan bara Oromoo Farstis OMN sochoonus eegaan biyya galees I like community engagement hawaasa wajjin mari'achuudhaan fedha. Waan yaada namni tokko hoggansi tokko waan hawaasa keessa jiru yoo hin beekin yoo hin dhagayin hawaasaniif furmaata fiduu tarsiimuuf karoora baasuu hedduudha rakkata jechuudha. Saba kanaaf wanni as dhufeef namoonni hedduun akka xiqqoo gurgurama qaban ni beeka. Wanni as dhufeef
akkan isin tajaajilu yoo barbaadan taate uummata kiyya kana akkan tajaajilu yoo barbaade itti dhaquu danda'uudhaan qaba jechuudha. Irraa fagaadhee osoo hin ta'in itti dhaquu danda'u. Kanaaf pilaatfoormii amma jiran kana keessa TikTok kun engage godhuudhaaf wayyaadha kan jedhuudhaan koofiyaas nama keessanii nama tottolchitanii. Kanaaf kabiraa torban dabre kan waa hedduun arge. Waggaa namni keenya hedduu rakkatu dur koominiitiidhaatu uummataa dubbata. Dur masgiidaaf charchiitu dubbata. Ijoolluma sana qofaan arge ijoollee jechuun ijoollee warra TikTok irra jiru kanaatu isaanii dubbatu arguu eegalee jechuudha. Kanaaf yoo ijoollee uummataa dubbatan kana dhaqee wajjin haasee kanarra wal keenye wal qajeelchine irra gaarii qajeelchuun hin dhufe. Kanaaf isinis gaafee waanuma feetan waan naamusa waan safuun cabsine alatti dachii fi samii jidduu waan Oromoo fi biyya teenya laallata. Gaafii gaafattan tan danda'uun hin deebisa. Taan itti rafeetiin du'aa itti godhee kitaabaas itti ilaalee deebiitti deebi'uu danda'a ni mari'anna jechuudha. Haala biyya keenya jiru irrattis haala addunyaarraas mari'achuu dandeenya. Gaafilee walitti qaqqabaa turtan gaa namoonni isinitti ergaa turanii. Gaafilee san dhiyeessaatii egaa inni gootan booda oodiyaansii keessaa isaa doonuu bilbila ammoo akkamitti akkan isinii kennuu danda'an hawaasa keessaayis dhiyeessuu dandeessanii akkasitti bal'inaan haasofna gara oolmaa irraa laallee gara fuulduraatis torbanitti haa taatu torban lamatti akka baatetti bifa kanaan dhufnee yaada uummataa gaafii uummataa fudhachuudhaaf teenya jechuudha. Waan naqee baltaniif galatooma. Maqaa bareedaa qabdan tokkoof dooftora. Galatoomi Jowaar kiyya galatoomi ulfaadhu. Jalqaba kaab jarjarra qabda ayyee gaafadhu. Ayyee galatooma warri ma dhuftaniis hundi keessanuu mana kana miliyoona galcha arraboo du'aayii goonaati isinit du'aayii goona. Oromoo fi Rabbi waan xiqqoon gaafatanii tanaaf miliyoona isin gaafanna. Galchaadha hangaafiiniin hin qabu yeroo baay'ee jijjiiramni kun eega dhufeerraa eegalee uummata Oromoo kanarraa du'aatiin buqqaatiin gudeedamuun hin dhaabbanne uummanni kun rakkina guddaa keessummeessaa jira. Jijjiiramni uummata kanarraa dhufees hin jiru. San gubbarraan mootummaan kun mootummaa Oromooti. Warri kaabaa yoo nu dhufe mootummaa keenya nu jalaa fuudhaa. Yoo abiyyichi kaaftan eenyuchi kaattanii warra kaabaa nuu fiduu deemtanii je'eeti namni dubbataa dhuguma akka namni juusan warra kaabaa fiduu deemtan immoo waan qophooytanii jira. Itti aansuudhaan hooggansi gaafa dheengadda wal mari'attan san siyaatilitti marii guddoo gootan sun gartee mariin sun eessarra jirti. Eessarra geessee hajuu tasadaffaadha. Addi bilisummaa Oromoo wanti filannoon tun feeka. Filannoon tun hin barbaachiftu osoo jaaniiti. Ija guduunfatanii deeggartootaa fi namoota irra guddaa dhaga'uu didanii waan kana itti seenuu qabna jedhanii itti seenanii har'a bakka bal'ataa wantiidhaa mollaafaan caffee Oromiyaa seenetti beenyaa lammii caffee Oromiyaa seenuu dadhabe. Dhuguma PP'n gartee maaltu mudate duraan parsantiin qoodaaf jeetii waadaa naqee hooggantoota garii shashawwadee akkasitti wanta godhe maaltu mudate sadeenuma tana gaafinti galatooma. Galatoome ulfaadhu walirratti deebifta moo takka takkaan jalaa deebiftaaf Jowaar? Lamaan tokko daballu. Okay. Murtii. Okay. Akkam jirtan isin hundinuu baga nagaan dhuftanii baga walaa garee galatoomaadha. Mas duree sadii jalatti gaafuma muraasan qaba. Gaafiin kiyya gameessa rogeessa siyaasaa Obbo Jawaar Mohammadii fi gara kanaanillee dhaloota bakkuma inni jirutti gabaa bakkuma inni jirutti waa itti gurguratanii baga dhuftee jennaani akka namoonni garii yaaduu miti. Bakka dhaloonni jiru duraanis hafeen beeku. Especially social media namoota itti fayyadama social media namoota gurguddaa akka biyya jiran irraa barsiisee keessaa tokko isa. Gamanumaan gaafiin kiyya dhimma
as dhiyeenya kana hundi keessan gurraa qabdan yaadaa qalbdan dhimma diinagdee gara Harargee kanatti danqama diinagdee jimaadhaan wal qabate especially Haji as dhiyeenya waan addaa takka nuun jee ture waan san yoomnu biraan geessa kana jechuun gaafa shufeerran ajjeefaman gaafa gareen muraasni magaalaa Adaamaa tana qubattu wal jaartee uummata keenya irratti bifa saniin saamichaa fi buttaa akkasumas mancaatii qabeenyaa gaggeessan viidiyoo agartee hooggantoonni ta'anii hordofan nabira ga'ee jira. Dhiyeenyatti simbiraan geenyaa sarpiraayiziin ta'inaa waan jiru tokko garree sunillee hedduu malee nu yaachisee eegu jirra. Rakkoon diinagdee kun yeroo hedduu rakkoo dubbatu jira nuti gahee keenya furmaata waan sanillee kaa'uu yookaan hawaasatti himuun dandeettii keenya waan hin ta'inii fi kabajamoo Jawaar Mohaammed gama kanaan rakkoon kun eessaa ka'ee furmaanni isaa maali jettanii yaaddu? Gaaffiin lammaffaadhaa dhimma buqqaatii uummata keenya Arsiiti. Hawaasni Arsiidhaa akkuma yaadattan torbee lama dura akka biyyatti kaabaa kibbaan bahaaf dhihaan. Even Oromoota amantii Ortodoksii itti dulchisaa turan haga ustaazotatti uummata kanatti uummanni kun if dura wanni kun karoorfameef dhuguma ummatichaattu mana amantii gubee yoo gubee ta'e Arsii naannoo garaagaraa keessa masgida qofaa jira manneen amantaa garaagaraan jiru lammiin hin jiru akkamiin waliin jiraatee as ga'e hawaasni bal'aan kun akkamiin waliin jiraatee as ga'e akkamiin waliin jiraachaa jira rakkoon kun ka'umsi isaa eessaa xumurri isaa furmaanni maal jettanii yaaddu obbo Jawaar Mohaammed gaaffiin sadaffaadhaa haala biyyattiin amma keessa jirtu nageenya akkasumas sadarkaa keessattuu Oromiyaa keessatti dargaggeessi wama tokko dubbachuudhaaf sadarkaa itti sodaa lubbuu ofirra ga'ee jiru kanatti hegereen dargaggootaa maali? Dargaggoonni Oromoodha akkasuma immoo dhimma daangaati irraa gadi fageessee kan dubbachuu barbaadu dhimma daangaa wal qabatee rakkoon kun yeroo waggoota 8 dabreef cinaaksaniin mooyyaaleen akkasuma gara Baalee kanaan keessatti especially gara Somaalee wal daangessuun jarri kun hayyama eenyurraa harkataniiti as torbuma kana keessa akka ragaatti isin dhiyeessuun danda'a gara nama 5-6 kan bordoddeetti ajjeefaman maaliif irra deddeebiiwwan kun godhama akkamitti eenyu abdataniiti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaattis mootummaa qaba waraanaa fi qaba uummata kana bulchaa naannoo Somaaleettis ta Oromiyaa hungeenya silaa humna akkamii abdii eenyu qabaattee daangaa kanaan dhidhiibamiinsi daangaa butamiinsi daandii saamichi qabeenya diinagdee uummata keenya akkasuma maqaballeessiin hawaasa bal'aa irratti godhamaa jiru kun ka'umsi isaa maali? Xumurri isaa hoo rakkoon kun furmaata bifa akkamiin harkatuu danda'a? Dhaloota kanaafis hawaasa nu daawwatuufis osoo ifa nu gootanii jaa galatoomaa ulfaadhaa. Ulfaadhu galatoomii murtii. Jala deebisee itti deemnu. Gaafa jajjabduu kaaftan ka sheekkaabaa kaase yeroo adda addaas mari'annee jirra. Look bakki qabsoon Oromoo jirtu tun bakka qabsoon uummata Afrikaa eega cunqursaa kolonii jalaa bahan booda keessa seenan keessa wal fakkaatti. Uummattoonni Afrikaa bar dhibbee 17ffaarraa 17th century 18th century irraa kaasee kolonii jala turanii qabsoo jalqaba bar dhibbee 20ffaa 20th century irratti godhaniin walakkaa irratti walaba bahan bilisa bahan cunqursaa alagaa jala. Waggaa cunqursaa alagaa jala bahan booda waan adda addaa mudatan. Hawwiin ka ture maali? Alagaadha kan nu cunqursu, alagaadha kan nu nyaataa jiru. Kanaafuu alaguma yoo ofirraa kaafnu taate hamaa koo hamataa koo jedhaniitti yaadan. San booda jaatamoota keessa Koongoo kaasii Zimbaabuween booda garuu Keeniyaa biyyoonni hedduun sirna kolonii Biritishaa taatu, ka Firaans taatu, ka Poorchugiizaa taatu jalaa walaba bayan. Garuu akka hawwan sanitti roorroon irraan dhaabane. Roorroon alagaadhaa kaatee hafteeti roorroon firaa dhufte jechuudha. Alagaan saamamuun hafteeti iyyaalli isaan keessaa ba'e isaan saamuu eegalee jechuudha. So waan meeqa gara lamatti yoo xiqqaatti bakka lama gurguddaatti bayan. Tokko sirna abbaa irree kolonializimii takkaa'uu faranjootaa jalaa ba'eeti sirna abbaa irree gurraachotaa jala kufe. Fakkeenyaaf biyya koo durbaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Tokko sirna abbaa irree ijaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seenee extreme case Koongoo fudhachuu dandeenya jechuudha. Biyyoota hedduu hagoodha akka hawwanitti gara dimokiraasii qacaan.
probably Botswanaadha akka fakkeenya kaasuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenyaaf yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2018 abdiin silaa gara roorroo waliigalaa maaliif uummanni tokko hoggaa qabsaa'u roorri isaan alagaa waan ta'e qofa osoo hin ta'in roorroo jibbeeti kan qabsaa'u. So nutis akka biyyoota Afrikaa biraatitti roorroo alagaa jalaa kaaneeti roorroo murna nu keessaa bahee jala seenne jechuudha. Kanaaf bakki amma itti ilaaluu qabnu kan Afrikaatiin nu mudate. Warri Afrikaas Keeniyaa fudhanne fakkeenya biyyaan yeroo waggaa 3 akkas keessa taa'ee yoo fudhanne gita bittaa Biritish jala turanii sambooda Keenyaata bulchiinsa sirna Jomo Keenyaata jala sambooda inumaa akka sirna hammaata bulchiinsa Moi jala turanii sambooda Kibaakii jalatti gara malti paartii dimokiraasii ce'anii jeequmsatti illee seenanii amma stable dimokiraasii ijaaruu danda'anii jiran jechuudha warri Keeniyaa. Nutis wanni amma wanni nu mudate waan Afrikaa san mudateedha. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Sirna alagaa gita bittaa alagaa jalaa baaneeti sirna saamichaa nama keenya jala seenne. Hanga Koongollee hammaatuu baatu ka hawwine Botswanaadha. Ka arganne Keeniyaa under Keeniyaata under Moi hammaatee garuu hanga Koongoo kan hammaatiin keessa seenne jechuun murnaa amma jiru kanaan. Murnaa amma dura alagaa irraa dhufeen ajjeefamaa tumamaa turre saamamaa turre. Ajjeechaan amma bifa lamaan hamtu tokkoffaa takka namni keenya akka bara murnaa kanaa ajjeefamee hin beeku. Duuti mana seente. Dur lolli namni keenya gammoojjii Harargee gammoojjii Baalee lola keessa ture saamamaa ajjeefamaa buqqaafamaa ture. Amma wanni uranee buqqisuu jaan jidduu kana isin himaa ture takka jira. Uranee balleessu. Uranee jechuun scattered settlement jechuudha. Baadiyyaa kana keessa gandii biroo asii, gandii tolaadhaa asii, gandii akkasii jaanii tattaa'u kanaa jiraami. Riphee lolaan kana keessa jira jaaniitti bubuqqaasu tura warra dargiidha. Warri Haile Sillaaseetis. Eessa akka godhe buqqaasaa turan. Amma ganda keenyarraa kaasee gara tumtuu furdaa jiran gara baadiyyaatti. Gara labuu kanatti. Baale immoo gara Gin'iirii gara Sawweenaatti. Harargee gara gaara mul'ataatti. Gara gadiitti gara xarafaatti jechuudha. Kan sunguramaa ture. Har'a uraneen kamtu buqqa'u jira. Shawaadhaa buqqa'u jira jechuudha. Heartland jidduuratti buqqa'u jira jechuudha. Ajjeechaan lafti amma arsiidhaan lolaan heeban arsii amma dadachiin jaantun I don't think mootummaa kana dura rasaasni tokko dhuka'ee waan beeku natti fakkaatu. Rasaasni sargi irratti hundu kaasan. Qawwee hun qaban eeboodhaan deemamu inni yoo beeytan. Santuu san keessa seenne jechuudha. So gita bittaa alagaa jalaa baanee jirra saamicha ajjecha murmuru keessaa baheetu maafiyaa jaarratee waan akkanaa deema godhutti jira jechuudha. Kanaaf kana keessaa bahuun gulantaan qabsoo ammetti jirru qabsoo boqonnaan qabsoo ammetti jirru qabsoo gita bittaa alagaa deebisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo gita bittaa keenya tursiisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo sirni mootummaa ummataan filame ka heeraaf seera warri filame sun tumuun bulu jaaruudha. Saamichi uummatarraa dhaabbatee uummanni waan carraaqee irratti waan hurkaasaa carraaqee irratti abbaatti ta'u jaaruudhaati kan qabsaa jiru jechuudha. Over the last 2 years, wanni godhaa turre yoo ilaalte, we are transforming the Oromo movement. Akkamitti transform godhuu jirra? Qabsoo sabummaa irratti hundaa'e gara jechuun alagaan nu cunqursaa ture, alagaa jalaa baanaa turre jedhurraa gara qabsoo sirna haqaa fooyyeessuudha. Walqixxummaa diinagdee fiduudha. Malaammaltummaa balleessuudha. Qabsoo maafiyaa irra goonu fakkeenyaaf qabsoo nageenya lammiilee the right to life. Qabsoo mirgaa abbaa qabeenyummaa kana transform godhuu jira jechuudha. Because a liberation movement, movementiin keenya waggaa eegalu is a liberation movement. Liberation sun complete goonee gara democratization movementiitti ce'utti jirra jechuudha. So sanitti waan jirruuf wanni godhaa jirru amma dhugaadha. Daa'ilamaan Oromoon keessa jirtu naa galama. Gita bittaa alagaa ofirraa kuffifne allama gambaganuu irraa kutan. Keenya immoo dhufee daran nutti ta'e kanaas irraa jijjiiruu barbaanna. Yoo immoo kana ofirraa jijjiirre jara kaantu nutti deebi'a. Rakkoon jirsanii noonna. Amma sodaan asirratti kiliirsii godha.
sodaan mootummaan kun ilma Oromooti. Yoo inni kufe alagaan nu deebi'a. Amma ijoolleen teenya tun sadii. Ijoolleen sadiin tunni maaliifi jawaarillee alatti orma waliin mari'ata. Jaalmarrolleen bosonaa jira. Abiyyillee Tigree walloleenuu araarame. Maaliifi jawaarii fi abiyyiif marroo waliin mari'achuu dadhabde. Yoo amma inni ijoolleen amma aangoriituun kufte alagaa warra harkaa fi harma nu mure santu nutti deebi'a. Alagaan nu gabroonfaturra ijoolleen maan ta'in akka feete goote nu saamte nu tumtee nu haa bulchitu. In salphannaa warra jedhu jira amma waan garatti maal jettaan. Taboodaa san waan jannatti fakkaatu. Taboodaa san nu tumtee nu saamtee nu haa bulchitu osoo hin ta'in. Taboodaa san hin jaan. Inni jaan. Ana ummati yarraa isin hin dhagayaa isoo yarraa isin hin dhagayaa. Alagaa jala deebuun fedhanii. Alagaa jala deebuun fedhanii. Roorroon tun akka irraa dhaabattu barbaadan. Kanuma akkasiimi. Akkan. Qabsoonni godhaa jirrus alagaa deebisuuti. Wanta akka jala mura Oromoo tan amma booda Raashiyaa fi Ameerikaan osoo wal taatee dhufte bulchuu hin dandeessu. Nuu kadhannee yoo taate malee bulchuu hin dandeenyu. Tokko uummanni akka malee siyaasaadhaan dammaqee jira. Osoo nama cafaquun osoo Oromoo cafaquun harka kennisiifte Abiyyi harka kennisiisa. Cafaquun osoo harka kennisiifte Oromoo namni akka bara Abiyyitti cafaqee hin jiru. Ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, saamichaan cabsuudhaaf jechuudha. Cabuu hin danda'u tokko. Lamaffaa yoo hoggaa laaltan nu caala orma biraatiitu qoqqoodamaadha. Nuti miliyoona meeqa seenessa zamana tokko ministeera hoggaa jirru gaaf tokko Oromoon kun 20 jenne gaafa kan lafuma anis 30 gaheetti yan gaaf kan 50 geenye. Oromoo tunis 20 30 doyeen amma meeqa isa 60 jechuu jiranis yaa. Ummanni dilli kuni paartii sadii qofa qaba. Nama sadii qofa maqaa dhooyitee haadha amma. Warri lakkoo isaan nuu gadi 13 qaba. Ifii hedduu gadi hin qabina. Qabsoon Oromoodha. Siyaasni Oromoo hedduu itti taadha. Hanga namni yaadu kanaa miti. Saboonni hedduu lakkoo isaan fraction parsantii takka teenya hin taane paartii 13 qaban. Wallee hafoo sirii. Matootii Oromoodhaa yoo lakkooyite 20 geenyu. So Oromoon amma bakka lama jirti sinitti hima. The haves and the have-nots. Warra aangoo qabeenya argatee saamu jiruu fi warra saamamu jiru jechuudha. So akkasiin ilaaluun barbaachisaadha. Ormini deebi'a kan jedhu kanaas ni beekna warra. Lamaanuu godhuu dandeenya nu. Saamichaaf ajjechaan irraa akka dhaabatu gochuu roorroon kaleessaatis akka hin deebine. Taqabnu jabeeffachaa tanurraa irra guuttachuu ni dandeenya. Qabsoon amma godhaa jirrus ajandaa biisanii eenyu seet godhu jirama. Who is setting it? We're doing it. Waan godhamu qabu godhu jirra jechuudha. Abiyyoo kutee maal dalagnee jiraan. Amma bar ashaaturummaas barannee jirra. Siistamaas barannee jirra. Amma Itoophiyaa tana dur ittuma qabsaa'u turre. Muuxannoo riizistaansii qofa qabamna. Siyaasni siyaasa qabsoodhaa wal'aansoodhaa qofa turte jechuudha. Amma garamichi jeene bulchiinsaas barachuu jirra amma. Waggoota 8 kana nu saamaatis nu ciraatis wanni irraa argannees ni jira. Birookiraasii barachuu jira jechuudha. Birookiraasization of the state. Of course waggoota 35 dabre kana wanni Oromoon build godhu tokko jiraate state would build godhaa dhufne. Birookiraasii keessa seenaa dhufne. Security keessa seenaa dhufne. Hoggaa seennu immoo eenyummaa qabanneet kan seenaa jirru jechuudha. Kanaaf jarhaantu dhufa maaltu dhufa jedhu hundatti mul'atu dhufuus hin danda'u dhufuus turuu hin danda'u. Kana lammaffaa orma kaan wajjin haasofitannee haasofina kana. Biyya warra waliin qabnu dhiisii warra ollaa wajjin isa haasa'uu qabna. Maaliif nuti uummata guddaadha. Yaadattanii dur tokko waan jechuu ture zaman wayyaaniitis zaman jijjiiramaatis. Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan abaddan ollaan tun hin tasgabbooytu.
Warra Eertiraa kanaan yeroo sana amma durseetii waliin haasaa ture warra Eertiraa kana osoo jijjiiramni dhufin. Jijjiirama san keessatti akkan gufachiifne maaliif jijjiirama san keessa stakeholder akka ta'aniif jechuudha. Maal wanni jechaan yeroo san Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan isinis nagaa hin argattanii jechuun ture. Was I wrong? Oromiyaan jeequmsi dura ka'ee galee Oromiyaatti. Abiyyiin walii jechuun ture maali? Oromiyaa tasgabbeessitee uummata kana xaarii waggaa 50 kana xiqqoo irraa gadi qabuu baannaan abadan sireen ta'e tasgabbaa'uu siree kanarra tottolfattee taa'uu hin dandeessu jechuun ture jechuudha. It didn't happen. Kanaaf nuti wanni godhuu qabnu maali? Eertiraan jeeqamaa nuti nagaa argachuu hin dandeenyu. Suudaan jeeqamaa nagaa argachuu hin dandeenyu. Balaan Suudaan bara amma uummata keenya Wallaggaatti dhiibee dhufu jira. So hawaasa naannoo keenya jiru wajjin ni haasofna. Kan hoggaa haasofnu immoo iftaanee taasofna. Maxxantuu taaneeti miti. Dhagaa Oromoon arbi illeetti irratti maxxanu. Maxxanuus illeettis irratti macalaaseeti ifiifis caccaba. Arbi garuu sodaatee hollatee namarraan dheessu. Kanaaf waan goonu sirri beekna hubannoodhaan deemuun itti jirra gaafiin itti aantoota Tamurti guutate. Tamurti guutoo Gaafii diinagdee waa'ee dhimma dinagdee harargee see my point reefuu inni jechuun ture maali? Waggoota dabre kan amma qabsoo Oromoo transform godhu jira. Beeki gaafa qabsoo qeerrootis Oromiyaa shaalbii firirraa Oromoo farastiitti finne. Itoophiyaa irraa fotoognaatti irraa gara Itoophiyaan teenyaatti jijjiirre jechuudha. 4 kiiloon siituu malee caaluun jee goola bahee jechuudha. Amma immoo maal goone liberation movement irraa liberation ideology irraa maaliif san mostly complete waan gooneef gara economic centered equity centered politics itti ceesuu jirra jechuudha. Gaafiin amma gammartuu guutoo kaasee I love it. Now qabsoon Oromoodhaa properly frame ta'aa deemaa jira jechuudha. Gaafiileen amma goota lamaan dabaran kana ka'an kan amma murtii guutoo kaasee wal qabata. Mirga qabeenya ifiit irratti akka dhuunfaattis akka uummataattis abbaa ta'uudha. Maali gaafiin inni kaasuu jiru? Gaafiin karaa Awaash kun amma gaafii gurguddoo lamaaf keessaa qaba. Tokko gaafii dinagdeedhaati. Dinagdeen harargee guddaan jimaadha. Jimaan kun nagaan dhufee Adaamaa fi Finfinneetti gurguramuu danda'uudha qaba. Gurguramuu baannaan qonnaan bulaanis daldalaanis dhabuu jira. Gaafii lammataati jira kan wajjin wal qabatee jiru. Gaafii nageenyaati. Gaafii nageenya lubbuun jiraachuu dalagachuu namoota dhuunfaati jechuudha. Shooferri dalagatee meeshaa gurguratee fe'atee geeffatee ilmaan isaa nyaachifachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Gaafiin Oromoon amma irra jiru gaafii akkanaati jechuudha. Gaafii amma harargee kan hoggaa laallee tiyoorii irraa hoggaan isinii bee sagantaa bal'oonni jira maaliif akkaan dhiise isinitti hima maaliif akkaan tursiise. Gaafatoota kenna galatooma ulfaadhaa warroonni gaafii qabdan karaa keessaa nuqunnamuu inboxii gochuu dandeettu. Warri kuu jala kanaan immootu oseenee afaan kiyyaan gaafa dhayettelle manaajaroonni mana kanaa waan arguu baadhallee isin galchanii anillee isin galchuuf yaalaa. Namatu gaafii keessan gaafiin tokko warra biyya bulchuu irraa gaafiin tokko warra sheekota irraa dhaabarraa amma ka warra biyya bulchuu sanii Joowar uummataa fi biyyaaf yaadee miti. Nutti hinaafaa nu jibbaa wal dhabdee dhuunfaa isaa qabamoo biyyumaaf uummata isaatiif yaadee tokko kan. Asli Ka warra biyya bulchuu na gaafate kana warra deebii kannaa jiru. Deebii kannaa. Warra gammachiisu warra gammachiisu ofuun na barreesse hiriyyaadha. Ani gaazexeessaadha warra gammachiisu ofuun na gaafate. Nutti hinaafaa jedha. Toora gammachiisti dhufna. Toora isuusuu kana deemnee finna. Toora isuusuu hoggaa finne. Jimarratti waa lama deemu jira. Ka warra deemta ka warra kanamni sheekaa na gaafate si hima malee. Akka hin daganne boodara na gaafatta asli. Akka hin daganne. Asli. Tamurtii guutuu kana adeemnu maaliif gaafii yeroo hedduu dhuftu laala. Jimarra tokko baay'ee jira. Qabsoo cimaa gooneeti awwadaa baddee isaa deemnee jimaa matarra kaayanneeti jimaa halaal goone. Akka foon harreetti turte jimaan biisan keessatti
foon harreen beeytan waraabessi bushaa bushaa odomijoo nyaatee fita. Itoophiyaan doolaara jimaa irraa dhufu haram jecha galiin sun jimaa kajeewun hin galmaa'u ture others kajeewun galmaa'u ture no jimaa jaa barreessaa kajeewu jimaan qabeenyaa maallaqa irraa nyaachaa doolaara bunatti aansee maallaqa guddaa kafitu jimaa ta'e osoo jiru haraamee sun dandeessanii irra qabsoo jechuudha. Kanaan wal qabatee hojiilee hojjetaman baay'ee jira. Mootummaanis waan jijjiiranii qaba. Fakkeenyaaf jimaa kilaasifaayii godhee jira. Garuu hin deemne. Keeniyaan fakkeenyaaf jimaa hanga keenyaan qabdu. Garuu Department of Agriculture jalatti diviizhinii jimaatii jira. Jimaan loobii mataasaa qaba kuma marti guutu. Loobii mataasaa kaarteelaa qaba. Dorgommii guddaadha godha warra Itoophiyaa wajjin Somaaliyaa irra gurgurachuudhaaf. Isaan nu mo'atan jimaa xiqqaa qabaatanii jimaa hanga keenyaa hin filatamne ta'e osoo qabu nu mo'atan. Maaliif? Deeggarsa mootummaa beekamtii qofa osoo hin ta'in ni deeggara. Keeniyaatti amma warra jimaa qabuu fi warra jimaa qama'uu miti barka jimaa falmu. Hawaasni kunuu maaliif biyyaaf maallaqa waan fiduuf jechuudha. So at policy level Itoophiyaa irratti wanni jimaan qaqaanyaan kun jira. Lammaffaa waan dhoo isaan ooban jira. Gowwummaa qabdi ijoolleen tun. Waan adda addaati wal fidaniiti jimaa kana ni balleessine jedhanii yaadan. Boo nuti chaayinaanuu jimaa qamoo akka nu barattu barbaanna. Chaayinaanuu. Leegaal akka ta'u barbaanna westii keessattis. Qabeenya keenya. Jimaan guddannee bar jimaa gurgureen guddisa warra keenya. Inumaa gatii xiqqoo yaa'ee dhufee jira. So namni keenya gurmaa'ee loobii cimaa ijaarrachuudha qaba. Murtii guutuu warri kun warra asirratti hojjettan gurmuu dhimma jimaa irratti sooshaal miidiyaanis dubbatu mootummaas loobii godhu biyya keessa biyya alaatiitti kan dalagu jaaruu barbaachisa jechuudha. Kanaaf maal oofan amma waa lamaan miidhuu jiran. Tokko wanni maal jenni Oroo Firesh jedhan kun saamicha. Awwadaa ka godhe jimaadha. Awwadaa himamaa oonte. Galiin jimaa awwadaa gurguramu irraa dhufu qaxxitaa Oromiyaa dhaqa. Zaman wayyaana irra qabsoo inni federaala jalaa baafne. Jimaan awwadaa gurguramu primarily magaalaa awwadaayii fi jiraattota magaalaa awwadaayii tajaajiluu qaba. Qaratni achirraa gurguramu isaa taatu wanti bira. Itti aansee Harargee bahaati. Itti aansee Oromiyaadha. Itti aansee Itoophiyaadha jechuudha. Oroo Firesh tooftaa saamichaa irratti qabsaamuu qabu. Wanni amma shofeera ajjeesaniif karaa san irratti nama ajjeesaniif shofeera jimaa qofa ajjeefamu yeroo hunda. Waa'ee maafiyaan irratti haaseen jira hojiin maafiyaa jira. Lammaffaa jimaa kana discourage godhuudha barbaadan. Eventually dhabamsiisuudha barbaadan. Gowwummaadha. Lafti Harargee qamadiidhaaf kataatu baay'ee xiqqaadha. Jallisiidhaan qamadii oomishuun bordoddee bakka tokkotti hin arge qamadii jallisiidhaan. Hawwaattaa min baasu. So kana diduu fi irra qabsaa'uu barbaachisa. Maafiyaadhaa irra geenye jirra. Hidda qabnee jirra kanaaf dhaabate. Bal'oodha. Waan hin dhaabeef immoo hin qaba. I'm testing haada isaa gamaa gamana jijjiiru kana. Eenyu maal akka godhaa jiru clearly I have the image amma. San yeroo fudhataa yeroo ittiin eeyina garummoo wanni jimaadhaa waan karaa bordoddeedhaa fi adaamaa jidduu qofa osoo hin ta'in akka poolisiitti mootummaan Itoophiyaa alanshaa haraam jechuu dhaabuu danda'udha qaba jechuudha. Jibuutii wajjin clearly negotiate godhuu qabna waan jimaa irratti. Somaliland wajjin clearly negotiate godhuu qabna. Hariiroo Somaliland fi Itoophiyaa jidduu jiru irratti waa'ee bishaanii qofaa miti haasa'amuu qabu. Waan jimaa haasa'amuu danda'udha qaba jechuudha. Somaaliyaa wajjin leverage qabnutti fayyadamnee jimaan keenya gatii wayyaadhaan haala qonnaan bulaa fi daldalaa keenya tajaajiluun akka gahu gochuu irratti hedduu barbaachisaadha. Gaafiin biraa atiin taarsiidhaan walitti qaaftee na gaafatte godina Arsiitis. Godina Arsiirraan eegalle. Wallaggarraa eegalte. Namoonni hedduun Arsii jettan amma nuun ja'a. Gaafa dura rabshaan Wallaggaatuun eegaltu walga'iilee duraa namni godhe. Hanga Wallaggaa dhaqee hanga Asoosaatti dhayine rakkoo sana hambisuudhaaf. Nu har'ana eegalle waa'ee rakkoo uummata keenyaa. Sababa Oromoo tuffataniif Abiifaan they took Oromoo for granted. Beeyte they took Oromoo bilisa isaan baaftisanii tuffataniit irraan tarkaanfatu jedhanii ijoolleen caakkaa seente. Ijoollee isaan dhabamsiifne jedhaniiti Wallaggattis shiftaan dhaquudhaan dura dhalattoota Amaaraa ajjeesan. Gimbiitti bakka adda addaatti. San booda dhalattoota Amaaraa kanaan iftii isaa jedhanii hidhachiisan.
giddaa ayyaanaatiif eebantuu fi bakkoota adda addaa azaabat ka jijjiire waraana mootummaan bobbaase ka faqqadaa abdiisaatiin hoogganamuu fi faannoo bizaamoo jedhamu ka mootummaan hidhachiise bobbaase lamaan kana kan uummata fixe jechuu gara lachuurraa. Waggaa lamaan dabre kana marroonfaa jijjiirama tarsiimoodhaaf fidan. Jijjiirama isaa tarsiimoo isaan fidan maali? Amma booda beegii fi gidaamitti Booranaa fi Gujii miti yeroo irraa inni godhuu qabnu. Naannoo magaalaatti kan jiru humna qaban akka jirutti Shawaa, Arsii, Harargee Lixaa Gammoolaam, Arsii lamaan kanatti fidan jechuudha. Keessattuu Arsii keessatti humni Arsii keessaa sadarkaa akkamitti dhadhaabateen isin hima. Tokko gaafa nu hidhan san manguddoo abaa'oo durtan sana gaan nama mana teessu cafaqan. Jarri duruu qawwee beekaa caakka gale takka ja'a. Lammaffaa qeerroo tana hidhaanii hidhaa hoggaa baay'ata du'a irraa haftee inni fixan ijoolleen sun manguddoo bira dhayite. Taanoo maal godhan beektaa? Shanii tana gosa qoonna jedhaniiti. Shanii Wallaggaa, shanii Arsii jedhanii qoonna jedhaniiti. Ni yaadanii warri diyaaspooraa Wallaggaa shanii qabdi nuti ni qabna jedhee namni jaarrachuu eegale maallaqa gabbaase. Shawaa keessattis kanatu Harargee keessattis gaafa inni dhaabee dhufu kanaan arge wanni waa'ee nagaa dubbachaa tureef balaa akka qabaatu jechuudha. Amma wallallaaqee jira. Lolli baddaa Arsiitiif baddaa Shawaa seenee hin bahu ibidda koboota keessa seenee. Haala teessuma lafaatirraa riphee lolaan hoggaa socho'u rakkoo nyaataa akka gammoojjii Harargeetiif baaleetti rakkoo nyaataatiif bishaaniif hin saaxilamu. Bishaan bashi midhaan bashi. Amma akka Wallagga godhansan godhuu barbaadaniiti asitti humna riphee lolaa galee kana gad erganii Amaara ajjeesanii Amaara hidhachiisu jiran. Naannoo keenya maal meeshaan ni beeyna. Ijoolleen tuni ni beeyta warri naannoo keenya dhufu. Amaara ajjeesanii hidhachiisanii rabshaa kana keessa seensanii ittiin deemaa jiran jechuudha. Maali boqon? Kanaaf amma kana kan godhu jiran ni fashaleessina. Irraan akkaataa itti fashaleessinu maali? Kontekstii hubachuudhaan amma aanaalee lama karraa isaan irratti deeman isin hima fakkeenya. Aanaa seeruuf aanaa sakootii muka torbaan kana namni irraa dubbatu jiru. Lafatti miti. Aanaan sakoodha keessattuu lafti caffaa jiran sun ni beeka miilaan dhaqeetiin beeka. Harargee gabbuudhaaf. Arsii gara gadii gara gololchaa kana gabbuudhaaf. Asiin Shawaa baha gabbuudhaaf. Arsii baddaa cilaalutti irroodhaaf lafa teessuma hedduu murteessaadha. Uummata naannoo zanjiru san walitti buusuunii fi tokko tokkorra hidhachiisuun bara Haayila Sillaasee irraa kaasee tarsiimoo ture jechuudha. Gaafa qabsoon Oromoo takka jettee dhalatteerraa elemoo Faayisal qawwee dhukaasan xirroodha. Naannoo kana beekaa. Waa'ee lafti lolaaf kennattuudha. Maaliif baddaattis ol baata gammoojjii hawaasittis gabbuuta. Bita gortee gara baaleettis deemuu dandeessa. Sochii qabsoon Oromoo dura abaa'oon hoggaa dhalattu godhan dhaabsisuudhaaf Haayila Sillaaseen fa'aa jee galan darbuun itti fufe. Warri Haadeegis kanuma godhu turan bilchiginnaan sarmuu dhaalte waan biraatii miti. Waan harayaa miti. Asa kun akkasi. Seeruu fudhadhaa. Seeruu abbaas. Seeruu abbaasoo gara tokkoon agaarfatte achi baata baaleetti. Gara tokkoon cilaalutti ol baata. Gara kaan Arsii lixaatti gara gadeebitti achi deemta. Waraana gama sadii walitti dhufu kana ijoolleenis wanni bakka sani ciccituuf it is essential for their supply line. Mootummaanis wanni bakka sanii dhaqee amma fakkeenyaaf ganda Abdiillu maal janiin seeruu keessa buqqaasan tun specifically Google irra dhayitee hoggaa laaltan very essential. Kanaaf uummata sanis ka buqqaase mootummaadha. Wanni buqqaasanii maaliif riphee lolaan bakka sanii akka dabarreef ka jiruudhaan jechuudha. Kanaaf tooftaa isaan ittiin deeman kana hubachiisaa deemu mootummaa qofaa miti. Ijoolleenis jeequmsa hedduudha kaasan bakka adda addaatti. Uummata Oromootiif qabsoofnee hojjan taate. Uummata kan rakkoo keessaa baafnee hojjan taate naamusni murteessaadha. Reebeelummaa uummata keessatti naamusa hin qabne kan mirga uummataan eeyine kan uummataa naannoo hin qabne guddatu. Shiftuma ta'e hafa. Mootummaanis hoggaa riphee lolaan lolu nageenya uummataatiif kabaja uummataa dursuu baate akka Fikaaduutu weefaa jedhanitti galaana goseetiin qurxummii qabadhe jennaan ta'uu hin danda'u jechuudha. Soo Arsiitis sanitti irra dabarraa ka Doftor Ammatteeti. Galatoomii ulfaadhu tiyyatti bakka uummata Arsii kana Harargee kana waan murtii guutuu irraa hafte si yaadachiisee tumaan amma yeroo garagaraatti itti tara tiyyatti bakka kana walitti aansituu fi uummanni illee dhaggeeffataa jira.
yeroo garagaraatti amma gaafa Wallaggatti lolli ta'ee Shawaatti lolli ta'ee bakka hundatti yeroo asirraa waa ta'anii nutillee akkuma nama aga tokko miidiyaa tiktookii kana fayyadamuutitti doolaara 50 illee osoo taate walitti daddarbinee gara biyyaa ergaa turre. Gaafa gara biyyaa garuu hedduu gargaarsi illee danqaa godhata. Amma ummatuma keenya ka Arsii ka Seeruu Abbaas ka buqqa'e kana gara nama 20,000 amma kara 20,000 gubatee jira. Asirratti namuu quuqamuma dhuunfaa isaatirraa qabu kun harcee bitaa, kun qamadii dheedhii bitaa, kun zayitii bitaa, kun firaashii bitaa, homa garaa godha. Waan gariin immootu ummata kana deebifnee achumatti dhaabna. Ummanni kun kadhataa miti, kadhallee hin barsiifnu, deebifnee ijaarraa jedha. Yaada kana yoo kaafnu warri mootummaa immoo karaa buusaa gonofaatiin birrii walii guuraa ergaa jedha. Achi malee hin ta'u gargaarsi. Amma waan kana ummata kana deebisanii yaada ijaaru mana kana guban kana ijaaru moo karaan itti ijaarullee hin jiru kunoo birrii karaa buusaa gonofaatiin jettanii sararullee gaafa ummanni keenya karaa argee buqqa'e lotorii ummata tokko fooqii hundaan ijaaramee jedhanii waan kana wal qabsiisi ummata buqqa'u kana. Sila bakka inni buqqa'etti namuu haguma danda'e harcee haa bituuf moo harcee zayitiif firaasha sharaa haa bituuf moo hamma danda'een ummata kana achi deebisuuf furmaata moo warra buqqa'e kana furmaanni isaa maali jettati Jawaar? Furmaata yeroo gabaabaatiif furmaata kanumaa wal qabataa dhiifama yoo carraa naa kennitanii gaafima kanaa walirratti nu haa deebisu. Salaamu alaikum akkam jirtan jechaa seenaan Sagaleen kee hin dhagamu. Sagaleen hin jiru? Tisqitee erfaan sirreeffadhu. Ayyee galatooma ulfaadhaa galatooma. Kanumaa wal qabatee waa'ee buqqa'iinsa hawaasaatii wal qabataa gaafiin kiyyalleeni. Wanti amma Seeruu Abbaas naannawa kanatti deemaa turee fi wanti hawaasa keenya godina Baalee Aanaa Goobbaa ganda qonnaan bulaa riraa irratti deemaa ture waan wal fakkaatudha. Buqqa'iinsa uummataa hawaasa kana Jawaar akka asiin durallee irratti haasoinee jira. Uummata kana ji'a 3 dura buqqisanii sharaa jalatti lafa misoomaaf jedhanii akkuma ati beektu lafa misoomaaf jedhanii uummata kana buqqisanii gongomaa lafa gammoojjii uummata lafa qabbanaa keessa jiraatu uummata qabeenyaa fi lafa isaarraa midhaan isaarraa buqqisaniitiin hadha gongomaa lafatti badhetti naqanii jiran. Sharaa jalan naqanii ji'a 1 dura roobni itti roobee daa'immaniif haawwan achi jiraatan san akka viidiyoo miidiyaa kana gubbaa arganitti uummata kana haroon fudhatee sharaa isaan qabanii harcee isaan qaban roobni jalaa dhiqee uummanni sun hadha badhetti darbamee akkasitti jira. Kanaan wal qabatee osoo hawaasni kun akkana jiru namoota tokko ganda keessatti hafan, riratti hafan, horiidhaan achitti hafan, daa'imman isaanii harkaa beeloytee ammallee kan gongoman naqan daa'imman harkaa beela'ee oddoo duraan qabanii dinnichaaf goommana fudhachuu jum'aa dheengaddaa kana rira dhufan. Wayita kana dhufan mootummaan waraanatti naqee dubartii 16 daa'ima irraa mana hidhaa Goobbaatti hidhee asi jiran sa'a kanatti. Hawaasni kun walumaa galatti naannoon gaarreen Baalee wal qabatu kuni buqqa'iinsaaf warra qophaa'ee jira. Rira buqqaatee jirti tokkoffaa irratti buqqisanii jira uummata riraa. Asiin dabalatee gara Buchaaraa Yaawweegee Harannaa Harichoo Soondiqara Caffaa Dheeraa naannoonni kun marti warra warningiin itti kennamee gaarreen kana keessaa hawaasa kana buqqisuudhaaf qophii irra jiru warra dhumate keessattuu warra Weegee Harannaa gara naannoo Adaabbaa asiin hanga Ossa'ee hanga kunniin marti itti qophaa'ee jira. Furmaanni hawaasa kanaa walumaa galatti lafa isaarraa buqqa'ee akkuma naannoo birii irratti yoo uummanni buqqa'u uummata yoo kaasan misoomaaf yoo kaasan egzaampilii yoo fudhannee naannoo asii ganda warra eerpoortii Bishooftuudhaan buqqisan uummata naannoo kanaatii atliist xiqqaatu bakki jireenyaa manni jireenyaa kennamee fi bu'aan bu'eefii jira agasan. Garuu hawaasni kun marti buqqa'ee hadha uummanni kun maaliif badhettafe? Uummata kanaa yoo isaan dubbatan yoo isaan lafa keenyarraan buqqaanu jedhan doorsisni irra godhamee uummanni kun hadha badhetti naqameetiin dhumataa jira. Ayyee godina keetii sannan beekaa? Yes. Gaafileen akka ol ga'uuf. Okay, go ahead. Gaafileen akka ol ga'uuf ka dura gaafatame ka uummata buqqa'e. Baajawee Arsii qofa naannoo Seeruu qofa miti.
Arsii keessatti aanaalee 20 keessatti buqqa'ee jira. Harargee lixaa aanaalee 5. Careful. Arsii qofa hin jeenaa. Dhugaadha. The center of crisis at this point Arsiidha. Yeroo Wallagga ture Shawaatti dhufee Arsiidha. Garuu Harargee lixaa, Shawaa bahaa, Shawaa kibba lixaa, Sooddo Daacii irraa kaasee jechuudha. Akkaataa tilmaama kiyyaatti namni miliyoona tokko oltu buqqa'ee jira jechuudha. Uummata buqqa'ee kana furmaanni dhufu maali? Gaariidha. Amma yeroo tokko seeruu irratti fokus gochuun takka ganda sana irratti fokus gochuun maanejmentiidhaaf gaariidha. Furmaanni sadarkaa lamatti. Tokko yeroodhaaf namni bu'aa. Akka hin saaxilamne wanni godhuu qabnu waan ittiin jiraatu, waan yeroodhaaf ittiin nyaatu, nyaata nyaatu geessuun gargaaruun barbaachisaadha. Waaraa garuu qe'eessaatti akka deebi'u. Qe'eessaatti immoo akka deebi'uuf nageenya buusuu irratti jijjiiramni dhufee gara naannaatu gara kaaniin jijjiiramni tokko dhufee uummanni qe'eessaa irratti deebi'ee akka dhaabatu. Maaliif laal wanni ta'e beektaa baalagummaa mootummaa sanii uummanni zabana lola abdii ileedhaa buqqee hangammaa kan deebiin jira. Ka Somaalees kan deebiin jira. Ka Oromootis Baalee jira. Harargeedha jira. Somaalee keessa jira jechuudha. Boorana keessa jira jechuudha. Wallagga keessa akka buqqee Oromoonis buqqeetti hin deebine Amaaras hin deebine. Naannoo adda addaatti. Itoophiyaatti gara nama miliyoona 5 olii jira yeroo ammaatti akkana buqqee jiru jechuudha. Kanaaf ultimately namni qe'eessaatti yoo hin deebiin akka mooraalee baqaa biyya Keeniyaatitti amma 20 tursiisuu hin dandeenyu. Kanarratti dalaguudha barbaachisa. Hariiraa kanallee waliin qabatu garuu ati xabaqaa hariiraa waan taateef siif hin deebisa. By the way, I'm proud of you. Qabsoo amma godhaa jiru keessatti namuu keezii specific ta'e qabadha amma laala. Waan bareedaa amma arginu isin hima. Amma murtii guutuu dhumma jimaa kana shaampiyoon godheetti deemu jira. Dhimma Oromoo waliigalaa hin dhiifne. San keessatti garuu keezii tokko specific godheetti deemu jira jechuudha. Gurbaan kun immoo godhiin kun yeroo hunda gaafa bilbila naa bilbiluus gaafa Facebook katabuus gaafa hunda dubbiiriiraan fida jechuudha. Giddumaan anas arraba irra kaa'ee jira biyyas Oromoo guutuus arraba irra kaa'u jira jechuudha. This is good and I'm proud of you guys. Kuni wanni ta'uu qabu kan amma. Namuu qe'ee isaatitti maaliif goonni abbaa keessa jiruuf ni fa'a. Kana fookas godhaa deemuun jajjabeessuun barbaachisaadha. Dhimmi riiraa adda kanaan lolaanii miti qabuu qabu manni riiraa. Manni riiraa lafa isaa fudhachuudhaaf diil Imireet wajjin godhamerraa lafa isaa fudhachuudhaaf deemamaa jira. Bosona tiisuudhaaf iyyame uummanni kun bosonni kunii fi uummanni riiraa walumaan dhalatee achi gahe. Akkasuma walumaan. Bosona osoo hin jirin keessa deemaan jiraatu uummanni sun. Dachiin gabbattuu waan taateef dachii xiqqoorraa ni gartanii atattanii gaafa shanni xoofii raafuu nyaachuu turre. Aananiin jiraata, dhadhaan jiraata, deemaan jiraata uummanni sun. Bosona osoo hin tuqin. Bosona eenaan excuse miti. Dhugaa yoo dubbanne amma gama asaanu gama diinshoo kanatti bosona miidhuun ni mul'atti. Gama riiraatti hin jiru. It's not fair haalli dhiyeessan. San waa haajaan immoo hoggaachi buqqaasanoo. Gammoojjiitti gad ergan. Uummata baddaa gammoojjii baddaa gammoojjii namni baddaadhaa gammoojjii baddaa keessattuu uummanni qonnaan bulaa jiraachuun baay'ee ulfaata. Odoo haala mijeessiniif achi geessan osoo mana hin ijaariniif dachii isaanii qophooyte kaabineen walii hirtee isaanii jechuudha. Shira hammaatu uummata riira irratti dalagame. Kanas guyyaa tokko guutuu fudhannee uummata hubachiisuun hedduu barbaachisaadha jechuudha fi bareeda kaafte. Doktor maal kaasaa ture isa reefu ta'a. Ni naafta akkasa. Suni gaafii lama tokko warra biyya bulchuu irraayi warra gammachiisuuf tokko immoo warra sheekota irraayi ustaazin illee jidduu qaamallee dhufanii inboksii waan ta'eefi gaafiin ka warra biyya bulchuu Joowar Abiyyiin jibbaa sirna kanatti ijoollee biyya bulchaa jirtu kanatti hinaafaa malee uummataa fi miti jedhan gaafii akka warra paartii isaaniitti suni namni sheekaa tokko immoo sirna Abiyyi kana keessa nuti akka islaamatti mataa ol qabanne yoo isuma kana sirreeffanne hoo sirna kana sirreeffachuun hin danda'amu waliin mari'achuun hin danda'amu isintu dide moo isaantu isiniin mari'achuu dide jedhan gaafii inboksiti deebii isinirra eeyi. Ayo kalau tu mereka
Mee hinaaffaan maali? Shofeerri miskiinni shofeerraa baddee isaarraa jimaa fe'ee dhufu. Osoo adaamaan gahin hin alaakamin hin ajjeefamin jechuutu abiyyi itti hinaafuudha. Maafiyaan wal jaartee miskiina hiitee cafayitee maallaqa baankii isaa keessaa hin naanneeffachuun dhaabbachuu qaba jechuutu hinaafuudha. Reefu gaafii tokko gaafatee ture murtii guutoo siniif baasa viidiyoo san. Wallaahi hoggaa shiftaan makiinaa dhaabsiftu hunoo dhaabsisuuf deema itti dhukaase sirriitti hin dhooyine huno amma gubuuf deema gaazaan tuqate jedhanii haasa'u jiran laayif ta'anii ilaalan warri mootummaa diroonii qaban amma mootummaan akka durime oraalsitti hin argitu dirooniidhaan laaluu jiran lafa buusuu dandeessi rukaafnaan namni irraa dheessuu danda'a osoo isaan laalan itti dhiisan jechuudha. Maaliif namatti gadi hin dhiibne nageenya namoota ergeetii jechaan ni godhe. Shakkii turre amma dura bara evidensii ni qabna. Amma karaa borduu deemni dhufu irratti buufata waraanaa hedduu jira. Achuma cinaatti hoggaa shofeerri aboo nu qaban jeeyyu nu laallatu jedhanii. Asiin gara salaalee kanaas akkasuma jechuudha. Kun dadhabuu humna dhabuurraa osoo hin ta'in amma shiftaa sana dha'uunfaan waan waraana guddaa barbaachisuma. Diroonii gandara deemanii ijoollee takka irra dhukaasaa oolan. Ijoollee ribeelolaa Amaaraa fi Oromiyaa keessa jirtu nama tokko ajjeesuuf irra dhukaasaa oolanii akka xumaashaatitti. Uummata kana eeguu ni danda'an. Maaliif dirooniin waa lama hojjetti? Sarviilaansi and attack. Ni ilaalti laayif si garsiifti waan ta'u jiru. Dhugaas immoo karaan gurguddaan Finfinnee geessu hundi security kaameraa fi sarviilaansi dirooniidhaan eegama 24 hour. Waan hin torbaan dabre irra gahe qabatamaa jechuudha. 24 hour laalan osoo laalan itti dhiisu jiran. Waa'ee tokko warri saamu keessa jira garuu warri olaanu waan saamurra waan argatu osoo hin ta'in they believe in governing through crisis. Uummanni guyyuu waa'ee madu'uu fi waa'ee ajjeefamuu fi waa'ee saamamuu kanaan bizii ta'e waa'ee jireenya sadoof qananii akka hin yaadne itti godhaa jiran jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun waa'ee nama ajjeesanii reeffa harreeffe'uu dubbachuun waa'ee madaabaraa biliyoona 22 bitame. Oni bitanii daaraa bitanii 22 billion maallaqa biyyaa. Waa'ee kanaa dubbachuun abiyyi ittiin haafuudha rabbii jaati. Wajjin dalaguu hajamu kana ni beektanii waa hedduudha yaalle. Ka hinaafuudha osoo bar waan gaarii dalaganii waan nama boonsu dalaganii wayi osoo waan aan ta'ee bakka isaanii hay nama ajjeesanii ittiin hinaafaa. Maafiyaa dhibbaatii sama jaaran ittiin hinaafaa. Uummata miliyoonaan buqqa'u kana aan buqqisuu dhabeeyyeetiin hinaafaa jiran. Sanii miti. Ankalee isaas ijoollummaan qabsoo dara seeni. Osoon siyaasaa bitaa mirgaan beekin roorroo qeenna dhufteetu ija kiyya duratti waanin argeetu qabsoo na seensise. Saamicha naannoo keenyatti gabaree teenya irratti ajjeechaa godhamaa ture. Qe'ee teenya irratti simbal jedhanii hoggaa nama mana hidhaa keessatti gabaree kana laala. Ruumi xiqqaa kana keessatti xaabiyaa jalli nu bira astiin dagachuu hin danda'u. Akka qoraanitti akka itti dhiibanii itti cufan turan. Ansantu qabsoo na seensise. Har'aas irraa dhiisee ture yeroo ga'a sadii dhiisee keenya jiraachuun ture. Hammaataa deemnaaniin siyaasa deebi'ee jechuudha. Ammas taanaan hinaaffaa isaanii osoo hin ta'in gocha isaan godhaniitu na deebise. Waa'ee musliimotaa mirgi bilaashin mootummaan sii kennu tokko hin jiru. Oromoonis waan argatte dhiiga fiitiin argatte qabsoo fiitiin argatte. Waggaa 50 itti dhumnee itti cabnee itti arganne malee fakkeenyaaf wayyaaneen maal jechuudha federaalizimii isinii kan jette federaalizimii isin nuun kennine nuutu qabsaa'ee nama keenyatu abboota keenya qabsaa'ee fide. Mootummaa Oromoo maal nuutu baadhatee wasaasaadhaan gurra isaan kaa'e Oromoon
muslimaa yoo fudhatte hoo wanta akka sanaan inni daggataa bara qabsoo qeerroo ti fakkeenya akka ta'e qabsoo deemsaa chinisamaa jedhamu ka gaafa mallasfaan dhoortoo biyya faranjiitirraa argataniif fayyadamuudhaaf jecha alabash waan jedhamu fidanii dhufan ummanni dideet qabsaa'eet tokkummaa isaa agarsiiseet alabashii sifirraa fincilsiisee dhoorkee mootummaan itti dhufte yoo jara kana yoo deebifnuuf taate malee jarri kun ammallee nukaa jedhanii deebisan. Kanaaf sheekonni fi ustaazonni yoo qabsoo san keessa jiraachuu baattan afoo hin alillahi. Garuu isiniitu isin jechuun bara ustaazotaan isa koreen 17 kadhaqee achi keessa qabataay. Jummaa waltajjii mormiititti jijjiirameeti harka dhufe. Kadhaan kan dhufe hin jiru mirgi. Mootummaan abadan mootummaan takka kadhaan waan namaan gootu. Ta arganneef alhamdulillah jedhanii ta biraa gaafachuudha gaafata mootummaan. Amma booda immoo kana booda wanni duuba nama deebisuullee hin jiru. Ustaazonni hedduu yaalan sheekonni gurguddaan anaaf abiyyi yeroo hedduu waliif fidan beeku. Yaalan dhugaa wanni gochuudhaaf. Wanni isaan jedhanis ni beeka. Manguddoonis abbootiin gadaas sheekonnis keessonnis hedduudha yaalan dhugaadha. Nagaa biyyaa waan barbaadaniif. Kabajaan qabaaf yaalii isaanii saniif. Wanni hin taane garuu isinitti hima. Zulmii osoo argan. Nama akkana buqqa osoo argan. Shofeera miskiina garaa goggoifatee halkan san keessa. Karaa karaawwanni kanaan dhufan ammallee karaa tokko jira karaa baddeessa irraa akka dhufu karaa caccabaa tokko san keessa deemee namni dhufa. Ittiin sanillee itti cufuun oolle amma. Halkan saniin hirriba dhabanii dhufan. Sanuma irratti yoo kaawwanii uummata fixaa jiran. Karaa sana irratti amma laal. Ifiifuu karaa sana deemuun du'a beek. Asuusuu ari'aa. Uummata kanaaf dubbachuuni laal mootummaa waan nu gooteef nu godhallee ajaan galatoome. Garuu immoo boona mana ajjeesin ajjeesu irraa dhoorki. Saamichi amma godhamu kunoo. Ka dukkaana irra deemanii akka shiftaatti milishaa fi kaabineen namarraa guurtu boo hayitii teetana haqa namatti hin dabrin namaan jechuun tun waanuma warra sheekotaaf qeessota irraa eeggamudha jechuudha. Kana egaa. Oke, monitorri mana Galatoma ulfaadha. nama buusina seera maleedha. Galatoma itti fufaa. Okay. Galatoma ulfaadha. Ijoolleen monitora qabdan. Neetworkii keetti natti fakkaata. I think hawaasni keenya kabajamaan uummanni bal'aan namoonni 86 wal geettanii abbaa qeerrootiif qarree dhageeffataa jirtan galatoma ulfaadha isiniin jenna. Yoo kun asitti haga humna isaatiin kamana manaaj godhaa jiru akkuma inni hubaan dooktarii keessan ka biyya chaayinaatti waggaa 27 barate Haayila Sillaasee as abbatuuf faarsa jedhanii asumaan promoot godhanna. Dooktarummaan xiyya jawaariin birallee naageetti alhamdulillah. Galatoma ulfaadha namoonni as jirtan hundi keessanuu galatoma asumaan manni kun mana abbaa qeerroof qarreeti. Mana dhuunfatii miti waan ta'eef hundi keessan fooloo godhaa. Warri kanaa gariitu miskiinni akka kennaa namoonni waan beekne kun miliyoonaa ol qabanii abbaa nama hundaa abbaa oromoo hundaa abbaa oromoof oromiyaa fooloo godhaa miliyoona akka galchitan abdii qabna galatoomaa ulfaadhaa namoota carraa hin argatin keessaa Oro 86 garuu areeda isaan ture sin dheerese Abu Sabraddiin dura carraa kennaa hin dheeresina daawwaa keessachi seentanii jechumaa fi namoota baay'ee jala kana Jawaariin gaafii gaafachuu barbaada. Daqiiqaa lama qabdanii jechuudha. Akka namni waliin ifannee fi daqiiqaa lama keessatti Abu Sabraddiin waan gaafachuu barbaadan waan itti dhaammachuu barbaadan Jawaariitti haasa'uu dandeettu gaafachuu dandeettu. Galatoomaa ulfaadha. Tole obboleeyyan kiyya kana dura jiran dura na dabarsitee gaafii kiyya kan dhiyeessuuf galatoomi carraa naa kennuu keetii fi akkasumas salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu haaji jechaani. Ijoollee daangaati egaa gammoojjii mi'eessootii waa'ee daangaatii hojii wal qabatu kan inni gaafachuu barbaadu. Daangaa keessattuu baabbilee irraa mi'eessoo bordoddeen lafti naannoo Oromiyaa keessa jiru. Aanaa mi'eessoo irratti jalatti bordoddee gaafa mi'eessoo jala jirtutti magaaluma Oromiyaa daangaan kun yeroo hedduu itti beellamamaa ture, itti haasawamaa ture. Ammallee saamichi daangaa sanii hin dhaabbanne takka kana lammaffaa ajjechaan daangaadhaa kuni yeroo hundaa'u akkuma itti fufetti jira.
furmaanni waan kanaa yoo maal tahaa akka keetitti tokko kana lammaffaa dhugumatti Itoophiyaa keessatti gareen waan amma sooshaal miidiyaa irra dhiyeenya kana waan deemaa jiru akkuma yaadatti kan nuti barbaadeeti wanni Somaaliyaa keessatti eegaa turre san Itoophiyaa keessa dhuguma ni jira. Wanti kun gochoonni kanaa kun amantii fi saba amantiidhaan walitti hin buusuu kanarratti illee akka yaada nu kan nuti barbaada. Sadaffaa ammoo dhuguma qabsoon gartee uummata Islaamaa sheekota gartee qabsoo qeerroo dura ture ni dhalchite jechuudha achi as dhufe. Yeroo gartee mootummaa kanaa keessatti uummanni Islaamaa illee hanga takka mirga silaa isaanii malu san harkatee jira. Marguma uumamaan qabnu san mirkaneeffate qabsoo isaati. Ambi gartee osoo silaa gartee walitti dhufanii mariin godhame yoo hajja'u san asliin kaasee jira galatooma. Ayyee galatoomi. Koi Joar, so deebifnee orroo itti aansi namoonni yaada kannate saniif hin gabbu'e nama jalaayi namoonni akka yaada harkataniif murtii fi sheekaa sanaa gabbuuse sheekaa billee jechuu barbaadeeti warra carraa akka harkannuu fi waliin sodaatinaadha. Gaafii namni akka gaafatu Aslii fi Hamzaa mana akkasii keessummeessa orroon itti hafuuf walirratti deebisa. Orroo itti fufi. Warri carraa kana nuu kennitanillee Jawaarilleen asirratti argamu keetiif hedduu itti gammadee jira. Waan kana yeroo hedduu dura yaadaa turre akka ati asirra dhuftu sagaleen uummataa guddaan as gubbaa jira. Gabaabumatti gaafii kiyya seena gaafii gaafii. Sagaleen kee hedduun dhagamu Orroo. Anillee gaafii haga afurii takka qaba amma dhagama Asli. Eesin dhagaa. Gaafii afuriin qaba. Tokkoffaa waan ideoloojii qabsoo Oromoo keessa jiru kana ilaallata. Akkuma beekamu ideoloojiin lamaa tokko yeroo hedduu hayyoota kennallee gargar baasee jira jedheeti ani yaadu. Tokko waan Itoophiyaa dimokiraatimsinaa jedhuu fi akkasuma warra biyya walaba taate ijaaranna Oromiyaa jedhu jidduutti wanni kun ideoloojiin kun haga yoom cinama walii osoo deemu osoo kiliiris hin taane osoo walis hin cabsine akkanatti goolii dhumaarra yoo geenne qabsoo uummata kanaa cabsaa jira yeroo hedduu wanti kun yoom hiikkata. Tokko namoota Itoophiyaa dimokiraatimsinee tasabaaf sablammii taatu ijaarra jedhu keessaa atillee nama hangafa. Warri akkasuma biyya walaba taate ijaarannaa lakkii Itoophiyaa dadhabne jaarraa abbaa gadaa irraa kaasee uummanni kun uummata dimokiraasiin galuu fi miti jedhee warri akkasitti amananii warra lakkoofsaan xiqqaa ta'ee miti jechuudha. Waan kanarratti cinnaan takkaa gatteettanii akka hayyoota uummanni kun qabuutti akka warra ideoloojii walabummaatiin deemuutii fi warra dimokiraasii Itoophiyaatiin deemuutti mari'attanii beektu yoo mari'anne hoomaaf kana naa deebista. Isa lammataa ijoollee amma bosona jirtu tama kalee yeroo qabsoo maastar pilaanii qabsoo qeerroo atillee hoogganaa turte harki wayyamni keessattuu yeroo isin mana hidhaa seentan Hacaaluun ajjeefame gara bosonaatti ijoolleen kun hedduun isaanii harka kanarraa booda jechuudha. Irra guddaan isaanii bosona kana seenan ilaalcha ati ijoollee tanaaf qabdu deeggarsi ati isaaniif gootu hoo jira maal? Ijoollee tana itti amananii rakkoon kenna qawween malee furamu jedhaniiti itti jirani. Akkasumas dogoggora isaan qabanis yoo jiraate gorsaa jabina isaan qaban jabeessaa wanni ati qarqaraa jirtu jira waan jedhu ka itti aanu ammootu hoogganaa qabsoo qeerroolee jechuun ni dandeenya. Hoogganaa OPDO duraanii obbo Lammaa Magarsaa irratti waan dubbatte qabda gaafa inni aangoo dabarsee Abiyyiif kennu. Tana dabarsee kenninaan carraan siyaasa isaa asirra dhumata jettee jirta. Akkuma jette isaan siyaasni carraan isaa dhumatee cal'ise moo lammaan rakkoo biyya kanarratti uummata kanarratti deemaa jiru kana arguu dadhabee haga ammaa waan tokko osoo hin dubbanne taa'amu. Waan inni karaa garaa jalaatiin hojjetutu jira. Waan jedhu isin lammataa akka yaadaattis si kaasu TikTok kanarratti dhaloota hedduutu asirra jira argaa jirta. Ijoollee beekamtii hedduu qabanitu asirra illee jira argaa jirta. Dhaloonni kun siyaasaafis ta'u hawaasummaadhaaf
namoota akka kan keetii kanarraa leenjii isaan barbaachisa jedhee yaada. Waan hin taane irratti yeroo isaanii warri dabarsan lakkoofsa hagana jedhamee himamuu miti. Dhaloota kanaaf akka nama waan hedduu hubatee waan hedduu qabee deemuunitti guyyaa tokkos taatu sa'a tokkos taatu osoo waqtii nuu kennite bifa leenjiitiin miidiyaa kanarratti dhaloonni kun akka tartiiba tokkotti deebi'ee gara tokko luucca'ee hawaasummaa irratti barnoota irratti yeroo isaanii fi barnoota isaanii irratti waan hedduu irratti akka dabarsanii fi akka leenjii nuu kennitu kan akka yaadaa fi gaafiitti si dhiyeessa fixadhee jira. Galatooma. Ayyee galatoomaadha. Gurbaan beeksoo kaase. Edaa waan takka osuma waan furamuu osoo danda'u balleessanii jira. Waan hin qabatamaan beekuma gaafatte. Rakkoon daangaa sun yeroo dheeraatti gangalataa dhufe. Gangalataa dhufee referandamii goone jedhanii haalata qaba referandamii ni beekna. San booda bara qabsoo qeerroo kan itti daamsine jedhanii uummata wal fichisiisan. So sagantaa karoora lama tarsiimoo steeppii lamaatiin itti seenne waan san dhugaatti deemu. Tokko kan yeroo gabaabaa nagaa buusuu lola dhaabsisuu fi nagaa buusuu. Sadaffaa furmaata waaraa jechuunis daangaan bifa ifa ta'een akka sararamu. Sadaffaa immoo hawaasni kun misoomaa fi hawaasummaadhaan wal hidhataa akka deemu jiru development project baafneet kan deemne jechuudha. Moyyaalerraa hanga hardiimitti hanga naami lafa teessanii olta nama karaara jirtu tana. Maali gaa? Dooba? Doobaan gaman hanga mi'eessoo dabartee gara awaashitti dhuftu kanatti. Bordoddee na awaashina. Bordoddee. Hanga bordoddeetitti yaa. Moyyaalerraa hanga bordoddeetti gosoota lamaan jiran. Hanga konfiyuuzina godhanitti gaafa tokko waan ta'e ni hima. Gosa lamaa dhufe gosa Oromoo fi gosa Somaalee. Gosti Oromoo sun afaan Oromoo haasoitu afaan Somaalee haasoiti. Gosti Somaalee afaan Somaalee sirriitti hin beektu afaan Oromoo haasoiti. Gara baabbilee kanaan si'a. Uummanni kun wal keessa jira. Wal loluun barbaadanii wal lolchiifamaa turan. Araaraas godhachuu danda'u. Garri Booran irraa kaasee as hanga Iisaa fi Ituu jidduu jirutti sanii gaditti hanga gosa balbalaatitti nama finnee mariisifnee Finfinneetti, Dirree Dhawaatti, Naayiroobiitti, Dubaayitti, Ameerikaatti, Awurooppaatti marii bal'aa goone waan san dhaabuu dandeenya. Karoora itti aanu kasilaa mootummaan fudhatee manguddootas mari'achiisee seenaas laalee seeraas laalee daangaan san akkan sochoonetti furamuu qabu ture. Hin goonee dhaaban. Amajjaa nageenyi dhufeeti amma lamaan dabre kana hoggaa qabsoon eegaltu deebisanii eegalanii jechuudha. Ammas taatu dhaabbachuudha qaba. Maaliif warra hedduun deeme hanga isa baalee ganda garra riiraa kana gad hanga madda olaabutti deemee daangaa Oromiyaa ceenee laalle warra obboleeyyan keessa Somaaleetiis. Namu dachii fi ni beeka. Wanni godhuu qabnu maali? Tokko nagaa buusuu, lammaffaa daangaan ifa godhuu, sadaffaa pirojektii gurguddaa ummatoota daangarra jiran kana waliin akka misoomanii fi hidhata amma resource scarcity illee jira kontirbaandii hedduu kan uummata lolchiisu jechuudha. Kanaaf pirojektoota gurguddaa godhuu. Itoophiyaan hoggaa dizaayin gootu nama beektaa mana akka ifii ta'u ijaarratame akka isaa ta'utti. Warri ijaare akka isaa ta'u ijaare. Fakkeenyaaf waa'ee gumuruukaa kana fudhattan waa'ee kontirbaandii maal godhuu kana bakka biraan jiru bara. Naannoo Somaalee Oromiyaa gama bahaa fi kibbaa qofa jiru. Moyyaalee kaasii hanga gara Somaalilaandii seentu kana kanuma jidduu kan waraanni gannaqamee deemu. Gara bishaanis guma waraanni achi deebi'ee godhamti. Kanaaf diinagdee kanaas diisentralaayiz godhuu. Diinagdeen Itoophiyaa yeroo ammaa harki 70 Finfinnee naannoo isaa irratti hirkatti. Maaliif fiwudaalonni hoggaa ijaaran akkasii diizaan godhan. Diinagdeen Itoophiyaadhaa keessattuu uummata qonnaan bulaatiif uummata tiifatee bulaa gara gammoojjii jiru kana irraa saamuudhaaf malee takka itti kennitee hin beektu. Uummanni Harargee waa keessa jiru bar baay'inni isaa
xiqqaa seera. Probably 7 to 8 million. Harargee lamaanii meerii jechuu jiru harargee bahaa qofa. Bajanni harargee bahaatiif ramadamu ka bishooftuu waan caalatti fakkaatu bishooftuu naannoo sana. Contribution garuu yoo laalte TikTokiin naayyamu malee waan tan akka gaafatan yaadee karooraa fi sassaabbii galii bara dabree kana hin qabamma. You can't believe it waan godinoonni kennan. Godinni Wallaggaa fagoo jiru, Arsiin lixaa fagoo jiru, magaalonni garuu hin kennan. Maqaaf illee yoo taate mootummaan dargiitii fi mootummaan Ihaadeeg rural center turan baadiyyaa irratti agricultural development waan akkasii qaban turan. Tun garuu harka tolfatteetuma mootummaa magaalaadhaa taate. Mootummaa magaalaatii fi mootummaa highwayidha. Resoursiin uummata adiyyattu kanaaf uummatumti keessaa baane. Aanaan keessaa dhufe sitti immoo buna harar kajamu kuni bookee fi gololchiituudhaa dhufa. Aanaa sadii akkasi. Bunni tokkoffaan Itoophiyaadhaa buna sani. Buna san kiiloo takkarraa yoo kiiloon takka doolaara 10 gurguramte aanaalee san saantimni 10 hin dhufu. Yoo kiiloon takka doolaara 10 gurguramte saantimni 10 hin dhufu deebi'ee. Ni beektan gaa ijoolleen naannoo keenyaa ni beektan. Kanaaf economic model Itoophiyaadhaa redesign godhamuudha qaba. Economic zone irratti keessattuu economiin lixa bahaa akka integrate ta'e waliin ka'utti. Fakkeenyaaf economiin Harargee fi Baalee Bahaatiif Somaalee kun akka waliin ka'u irratti hojjechuu barbaachisa. Ka Booranaa fi fakkeenya waan isaan godhan bar waan darree isaan godhan. Gaafa dhaqee ni yaadattan Ethiopian Airlines dhaqeetiin ture. Wanni tokko CEO isaanii wajjin haasofne naannoo uummanni keenya tiifatee buluu jiru kanatti eerpoortiin kan namaa osoo hin ta'in eerpoortiin fe'iinsaa akka ijaaramtu. Fakkeenyaaf bakki propose goone Mooyyeelee fi Nageellee ture. Nageellee Booranaa ture. Maaliif jenne isin fakkaate? Yeroo hedduu waggaa laaltan uummanni keenya kun loon qaba re'ee qaba boonni dhufee jalaa fixa. Horiin Booranarraa fe'amee Finfinnee waggaa dhufee gatiin isaa hedduu gadi bu'a. Maaliif waan fe'iinsaa waan maaliif jira jechuudha. Horiin sun garuu re'eenis horiinis achuma qalame xayyaaraan fe'amee Saawudii yoo kana kutaate Saawudii biyyoonni Arabaa kun ni fudhatan. Xayyaara maal godhan beektaa? Yaabeelloo ijaaran instead of Mooyyeelee. Mooyyeelee iddoo ga'u ijaarame namni keenya ka Keeniyaa jirus nama keenya warra Keeniyaas ka jiru wajjin ce'ee ka gamana jirus ka Somaaleetis ka gamaa gamana jirus koonsorraa kaasee itti fayyadamaa jechuudha. Nageellettis yoo ijaarte Nageellee yoo ijaarte Baalee Bahaa Gujii Soomalii waliin fidaa jechuudha. Isaan hoo maal godhan kanarra godina ijaaraniiti gosoota waliin naqu irratti deeman. So san kanarraa hin maqee immoo wanti daangaadhaan wal qabatus beyond border dispute. Wallola daangaa bira dabarree hawaasni daangaarra jiru kun bar wallolchiifamu waan hin jirre irratti bar maarra walloltanii jeeni bar Baalee dhaqee wata akka hin jiru bishaan hin jiru wata akka hin jiru. Dachirra wallolchiisan. Wallolchiisuu cina mannaa osoo akka isaan waliin guddatan godhanii irraa faayidaa qaba. Kabiraa waa'ee Alshabaabiin kakaafte waan isa riqoo qabu beekan tun waan hin fashalsaa asiin ga'e hangarraatti waan ittiin boonu keessaa takka. Sirriitti illee dheereesse 2000 jahamu akkasiin si'a 2008 isa osoo Obaamaan aangootti hin dhufin naannoo san duratti walga'iin tokko Stanford University turte. Walga'iin irratti warri Itoophiyaattis warri biyya adda addaa tokko dhufee haasa'u turan. Gaafasiin maal argee Oromiyaa kana keessa finxaalessummaan dhufu jira jedhan. Saboo jarri kun biyyumaan itti dhaldhee keessa qoree deemee qoree miila na diraa turtee bishingaa nyaadhee waan meeqatti rakkadhee haasa'u jira immoo. Tabiraa haasa'an. Hordofnee boodawwan sun alaabaa isheen dhufte. Alaabaa ishees maali? Ekstreemizimiidha. Ni beena warra hadraati warra tooyidaa jedhanii warra bashunnee ni jirti ni beena keessa guddanne. San bira dabaree nama ol ajjeesu warra agarree nuti. Nama amantii biraas ajjeesu agarree nuti. Nama muka qawwee hidhatee deemu noor. Sheekota waliin waccoo taate malee nama waliin deddeeramu takkaan agarre. Shirri kun maali? Shirra
they want to securitize. Waan reefu ni milal. Border amma gumrukni kellaan eessa jira. Booraan halal. Maafiyaan booraan eeggan tokkan tokko jaan gosa keessa galanii. Booraan mee isin gaafadha mooyyaalerraa hanga yaabeellootti kellaa meeqaa jira. Bikka biraa kellaan akkasii jiran jiru. What is the game? Maali namni hay mooyyaalerraa fidatee namni yaabeellootti yoo gurgurate wanni qaratamaa ooluuf maali biyya biraan dhayine. Kun bikka biraan jiru. By the way, meeshaan hoggaa gad deemtu hin qaratamtu beeke. Meeshaan ammoo hoggaa gara hoggaa chiila deemtu. This is extraction. Saamicha wanni isaan godhaa jiran. Ta'amma Al-Shabaab jaanii oofan duras kijiba. Deengadda hoggaa wanni kun kaatu Profeesar Beekama dhimma Baalee sirri qorate. Sirri qorate afaan keenya dubbatu dhimma Islaamummaa Itoophiyaa irratti ekspertiin warri Ameerikaatis warri Awurooppaatis experti number 1 yeroo ammaa fayyadaman hin gaafadhe. Oohiyya. Sagara Baalee kan wanni akkanaa ni jirti yaani qorannaa teetiin agartee jennaan kijibaa kun naan jee. Olola mootummaa qofarraa hin dhagaye malee keessa deemeetiin laalee amata dabree kanaa wajjin ture. Ijoollee fadhiitoo tokko jira kadhannati yaani walitti qaqqaban ijoollee beekumsa hin qabne kontekstii kan beekne. Kanuma dhaqanii darasaa argan hunda walitti qabanii fidanii onni jaaniin. Al-Shabaab humna badaadha. Biyya teenya keessa seenuun qabu dhaamuu qaba. Garuu hangarraa hafe waan mootummaan dhooyiteefi miti. Waa lamaatu waan tokkotu hambise Al-Shabaab Itoophiyaa akka hin seenne. Itoophiyaa akka hin seenne. Somaalee naannoo Somaalees naannoo Oromiyaas akka hin seenne. Naannoo biraas akka hin seenne. Maaliif? Uummanni Somaalee cunqurfamaa ture baroota dabre keessatti. Garuu siyaasa amantii osoo hin ta'in siyaasa sabboonummaa naashinaalizimiidhaan mobilaayiz ta'e rakkoo isaa ekspas godhaa ture. Gaafa warri akka Al-Shabaab kun dhufu sammuun namaaf onneen Soomalee Itoophiyaa keessa sabboonummaa sabaatiin ethnic nationalism qabamee jira bootaa dhabe. Oromoo keessattis Oromoo nationalism qabamee jira bootaa dhabe jechuudha. Yaaliin godhamne jechuu miti. Ammas qabatamaatti arrafa amma makalakayaan bordoddeedha. Bordoddee yaani bordoddee irratti Al-Shabaab qabnee jaanna. Hoggaan adda baafadhu jarri muslimaa miti. Oromoo illee miti. Kun shira warri shira xaxu mootummaa keessa jiruu fi bakka biraa jiru oofuu fi gowwaan keenya osoo addaan hin baafanne dubbiin laaqqatu. Keessa dhalanii uummata kana ni beeyna nu caalaa miidhaa Al-Shabaab beekuu hin danda'an. Maaliif warra keenya amma arsii keessa maal jedhan ummaan tiyya warra tuulamaati salaaleedha. Abbaan kiyya arsiidha ummanni keessa guddanne uummata Harargeeti ituu fi nooleedha. Arsii bataskaana fidee kajaare baalaabbaatota arsii ortodoksii fudhatee zamana malee fudhatee fi salaalee. Goorgis qabna nuti immoo warra keenya. Diimaa goorgis warra keenya ijaare. Hoggaa ijaaran arsiif salaalee waliin baatee ijaarte. Har'allee gaafa Oromoo barbaadu waliin haaromsan masgiidas akkasuma. Kun kijiba. Kijiba uummata waliin buusuudhaaf godhanii. Wanni amma oofanis fakkeenya wanni amma waa'ee amantii sana arsii keessa fidaniif Wallaggatti Amaara ajjeesaniiti Amaara janiin Musliima warra amma Wallaggatti sun irra caalaan nama walirraa buqqee achi dhaqe. Amaara janiin Amaara. Jawwee dhiifama mucaan si afaan dubbatee gaafii filannoo san si irraanfachiise namni hedduun eeggachuu jira. Beekaatiin irraanfadde. Beekaa irraanfatte? Ayyee. Amma fidan kanaas kanaa ittiin deemanii jiran. Malli jiru maali? Tokko hubannoo namaa kaasuu barbaachisa. Wanni akkasii yoo jiraatte immoo uummanni keenya ni beeka. Tarkaanfiin ni fudhatama. Kana saniin ittiin deemudha. Wanti biraa isin kaaftan waa'ee ijoollee waa'ee idiyooloojii. Kun waan durirraa gangalataa dhufte amma garuu warra furmaataatti dhuftee jirti. Amma Itoophiyaa afaan eliitii Oromootii buusuun hin danda'amuti. Amma sun deebii gaafiin takka beektaa osuma gangalattu deebii argate. Amma deebii piraaktikalii deebii argatee jira gaafiin ammatti qaafte san. Wannuma hayyootumatti xiqqaa tokko jidduutti waa deddeemti malee amma garriitti fottoo innuus garriitti nurraa fottoo qanees hin jiru amma booda. Kitaaba gara dhumaa irratti waan hin barreesse isin fassara.
Saboonni Itoophiyaa keessa cunqurfaman karaa sadiin furmaata argachuudha yaalan. Karaa lama gurguddaa sadaffaan xiqqaadha. Tokko aboo rakkoon tuni 4 kiiloo fi mangistii Finfinnee tanaa falli jiru irraa fottoquudha kajaan. Warri gaafii kan dura kaasee Eertiraanonni Oromoon Soomaleen Tigraay itti deemanii deemsa keessa warri Eertiraa ni fottoqan. Warri Tigraay immoo deemanii ashaateera mallas sun aboo furmaanni irraa fottoquu 4 kiiloo sana qabachuu qabnaa jeeti olaantummaa argachuu qabna qabate.